hidhaa fi dararaa uummata nagaarraan gahuu jiraattonni BBCtti himan. Jiraataa aanaa Cobii ganda qorichaa Kootichaa obbo Araarsaa Yaadasaa gaafa hagayya 10/2023 raayyaan ittisaa mana jireenyaa isaaniitti ol seene nama 8 bakka tokkotti rukutee isaan keessaa namni 6 du'uu himu. Hiikaa fi Xasaatu dubbise. Nama sa'aatii 3 teenyee buna dhugaa jirra. Odoo teenyee buna dhugaa jirruuti namni itti tokko fiigee maaliif jettu asiin jennee afaan Gaamaatiin afaan Oromoo malee deemee kana booda ni arginannaan kanarra malsii biraatutti otoo biqilleen dhiiraa dubartii nama 8 bakka tokkotti rukute. Nama akkamiiti namni kun waraana moo qaama mootummaati? Waraana mootummaa. Akkamitti bartan waraana mootummaa ta'uusaa? Kaasaan erganii raawwatanii torba badiyyatti bu'anii mana laalanii tumaatiisanii. Kana booda nama 8 battala bakka tokkotti nu rukutanii nama 8 keessa lubbuun nama lubbuun nama 2 ture. Isinis rukutaniiru? Anaanii rukutaniiru. Rasaasatis rukute? Suman arguudha. Eessarras rukute? Luka rukute anaanii dubartoonni 2 dhiironni nama 4. Yeroo sana maal hojjetaa turtan isin? Walgahii warra turtan moo? Ilaatti walgahii irraan turre warra du'aa wayii deemna jenneeti teenyee buna dhugaatii jedhamanii du'aa wayii fiisiidhaa hojjechaa jedhan Ollaadha moo kan wajjin buna dhugaa turtan sun? Ollaadha tokko mucaan namkooti haadha kanaa mucaan dhalseefi haadha manaa isaati tokko immoo obboleettii nama wajjin dhaladheefi keessaa kooti. Manuma keessanitti ta'e kuni? Namni 2 immoo daboo wayiidha qabu gindii baattatanii dhufanii mi'aachi kaawwatanii dhaqsimaanii buna dhuguu gooranii. Yoo midhagaa kun guyyaansaa? Aamusi. Torbee darbe gaafa kamisaa jechuudha? Gaafa aamusi. Akkamitti raaftan isin rasaasni sun yeroo sin rukutu? Ani lafarra gottotanii tuman dhiiga keessatti na arginaan wadeera jedhee na bira darbe. Jarri kun nama tokkodha moo nama baay'eedha isaan warri akkaasa isin irratti banan kun? Waa booda erga nu rukutee booda nuu dhaqee raawwatee nama 3 dibatee dhufe. Namni tokkicha kan kana godhe? Gaggeessee booda nama 3 dhaqee fidee dhufee shanee kilo asittan bakka tokkotti fide jedhee shumaan uummata nagaa rukuttee shaneera jettaayii jedhanii. Qobaadhumsaa dhufee sin rukute inni? Uummata nagaa rukuttee shaneera jettaayii jedheen inni tokko. Isaanuma keessa? Inni tokko immoo achumaan maal shaneera malee kun kittee walitti qabamee kanas kaa'u dabballeedhaan bisaayii magartee jedhe. Akkana hidhannaan tokko hin jiru waan tokko hin qabnee nuti akkuma dhugaatanii baanii otoo ta'e immoo dhibbaarra ture. Akkamittiin gara mana keessaniitti qajeelan tariiti odeeffannoo qabu moo isin immoo warra hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu moo akkamittiin gara mana keessanii dhufuu danda'an? Qarree gubbaarraa ni taasii gadeen itti bu'anii nuti iddoo sana lafa qonnara eegaa jirra lambeessa bakka naan eegaa jirra achumatti dhufanii nutti namna. Maaliif dhufanii naannoo keessani kana dura turaniiru waraanni mootummaa kun moo warra hidhattoota wajjin dhukaasatu ture moo lafti nagaadhuma ture gaafsana? Lakkoomsiin jiru iddoo sana namni tokko iddoo sana hin jiru waan barbaadu malee. Tariitii sana dura hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'aa turanii? Namni dhukaasee naannootti garaabatee hin jiru toomsiin jiru boodaan waan dhufanii nuti kan malee. Amma ijoolleen isheen abbileettiin kiyyarraa duutee fi soddaan kiyyarraa duutee bakka ijoollee xixiqqoodhaa abbaan irra jiran haasirra jiranii maatiin akkasitti kan qabaara. Jiraattota aanaa jalduu BBC'n dubbise keessaa ammoo bakka waraanni hin jirretti humnuma mootummaati namoota nagaa irratti lola banaa jedhe. Namni obboleessisaa bakka horii tiksuuf beetti jalaa ajjeefame akkas jedha. Waan tokko hin jiru amma kunis waan xiyyeeffannoo biraas wanta jiru qote bulaadhaa homaa hin beeku hin barannesi. Waan tokko bakka qoricha fudhatee bakka horii dhaqee bakka qonnaa wayii lafa dawoo jira kanumaan rukutame bakka wanti biraa hin jiru. Kaantu wayiidhaan bakkate jira malee nama bakka horii isaa sana jira jedhanii beeku namoota biraatu bakka taa'ee kan jedhaniituma solee bakka nama baay'ina yaadaniituma sireebanidha. Ganda biichoon jedhamtu keessaa nama 2dhaan rukutame dubartiin tokko duutee jirti dhiirri waggaa 18 innis immoo mana yaalaa ganda roo dhagaa dhaabaa keessaa immoo egaa tokkichi hin ture tokkichi immoo barataa kutaa 8 fi inni immoo hospitaala jedhan kun hin darbe nama. Himannaa jiraattotaa kanarratti mootummaan ammatti kan jedhe jiraachuu baatullee paartileen adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo taatee kana ilaalchisuun ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Addi bilisummaa Oromoo ibsa hagayya 12/2023 baaseen humnoonni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo, Coobii, Daannoo, Gindabarat, Ilfataa, Iluu Galaan, Liiban, Jaawwii fi Miidaa Qanyi qonnaan bultootaa fi namoota nagaa irratti ajjeechaa saamicha hidhaa jumlaa fa'aa gaggeessuu ibse. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoos gama isaatiin ibsa hagayya 13/2023 baaseen godina Shawaa Lixaa fi godinaalee biroo keessatti ajjeechaa humnoota mootummaan namoota nagaa irratti raawwate hidhaa umrii guutuurraa kan hiikaman namni siyaasaa obbo Andaargaachoo Tsiggee haala biyyaa amma jiruun mufatanii biyyaa bahuu BBC'tti himaniiru. ከሀገር ወጥቻለሁ በመንግስት ስራ ውስጥ ነበርኩ የጦር ኃላፊ ጉዳን ሶሶን ታኔ ብያ ገሩ በሄራ ሆጅታ ሞቱማ ዮካን ቆንዳላ ወራና ሚቲ ከናፍ ብየ ዲሴ በሄራ ጅማተ ደርቤን ብያ በሄ ቡፈተ ጥያራቲ ኦቶ ኑን አራርሲኔ ሰደምቱ ጀዴ ነይላሌ ቻፓ ጎዴነ ደበርሴራ
Finfinnee keessaa namoonni jumlaadhaan akka guuraman beektaa moo akka mootummaan jedhu nama 23 isa jedhu amanta? Mootummaa hammina akkasii namoota homaan raawwanne irratti raawwatu calluma jedhee ilaala jettee yaaddaa? Ministeera muummee biyyattii waliin yeroo dhumaaf kan walagarre ji'a 10 duradha. Yeroo qaamaan walagarrus ani amala biyyi beekuun qaba. Ministeera muummee bira deemee muuziqaa gurra isaatti tolu dubbadheen gala miti. Odeeffannoo biyya keessaa yoo isa hin qaqqabne ta'eef hanna qondaalotaa ajjechaa fi ukkaamsaa iddoo garaagaraatti raawwatu ragaadhaan deeggareen itti hima. Akka ministeera muummee biyya tokkootti anaaf yeroo gaanaa kenna. Garuu waan itti fayyadamuun fakkaatu mootummaa sanyummaa jabeessuu fi kaayyoon isaa maal akka ta'e hin beekamne ta'eetuun isa argadhe. Kanas irra deddeebiin ministeera muummee biyyattiif dhaameera. Kanaaf ejjennoo koo beeka. Waan aangoo fi faayidaa mootummaa kana tuqu yoo raawwatte homaa tokkoof illee akka duubatti hin deebine baruuf saayintistii rookeettii ta'uun sirraa hin eegamu. Naannoo Amaaraa dhimma laallatuun ergaan yeroo dhumaaf ergetu jira. Naannoo Tigraay irraa waliigaltee nagaan booda waliigalticha warreen hin fudhanne Eertiraaf naannoo Amaaraa mootummaa giddugaleessaa waliin taanee lolla waan jedhamu koree giddugalaatti taasisuu isaanii odeeffannoon gara koo dhufe. Ani immoo ergaa kana gara isaa ala sadii ergeera. Tarkaanfiin Amaara balleessuu eegalame moo jedheen ergaa dhaameefin ture. Deebii homaan arganne. Ergasii inumaayyuu dallansutu dhufe. Waan akkasii dubbachaa egaa achi hin teessu. Kana booda gara maalii akka deemu danda'u tilmaamuun achi bahuutu wayya. ወደሚሄዱ እንደሚችሉ ገምቶ በጊዜ መውጣቱ አይከፋም ነው። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ወሊን akka walitti dhiyaatan gochuun shoora guddaa akka qaban kan himamu obbo Andaargaachoon amma hariiroon hoogganoota lamaan kana gidduu jiru laafuu irratti yaada qaban ibsaniiru. ንፋስ መግባቱንም አለመግባቱንም አላውቅም። እንዳልከው ግን አንደኛው ሰው ብቻ አይደለሁም ብቸኛው ሰው ነኝ። amma gidduu isaanii qilleensi galuuf dhiisuu hin beeku. Hariiroon araaraa fi nagaa akka uumamu garuu ani namoota taasisan keessaa osoo hin taane nama isa tokkichadha. Hariiroo amma qaban irratti odeeffannoo keessoo hin qabu. Walumaa galatti garuu badaa qunnamtii isaanii argitu. Pireezidaanti Isaayyaas ni dhufa jedhamee ture hin dhufne. Amma yoonaa gochawwan hamaas ta'e gaarii isaan raawwataniif sababa kennaafin achi ture. Amma garuu waan Itoophiyaa keessa ta'u saamicha irraa kaastee hamma ajjechaaf buqqaatii namoota nagaa irratti waraana labsuu hordofe maalii fi ka jedhu irratti isaaniin sababaan gaafachuu bira darbee deemeen ture. Anaaf namni kun sabboonummaa Oromoo yookaan Itoophiyaa leellisa waan jedhu na hin ilaallatu. Ani kanan beeku hattoota hammatee biyya kana saamsisuu dirooniidhaan namoota nagaa akka leeluu fi waan bu'uuraa hojjechuu manna waan calaqqisaa irratti rarra'uu ka barbaadu ta'uun beeka. ብልጭልጭ ነገሮች ላይ መንጠልጠል የሚፈልግ obbo Andaargaachoon waggoota darbanitti dararaa fi haleellaa uummati biyyattii keessa darbaa ture irratti maaliif akka hin dubbanne gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennan ministeerri muummee Abiy Ahmed hidhaa umrii guutuurraa akka hiikaman gatii godhaniif akka abbaa oolmaatti hin ilaalus jedhaniiru. እኔ ባላረጋገጥኩት ጉዳይ ላይ ንጹህ ሆነን ani waan hin mirkaneessine irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf jecha namoota nagaa gabaa irratti taasifamu yeroo waraanaa miidhaa gama lamaan dhufu hanga ta'e ni fudhatta. Naannoo homtuu hin jirre Finoota Salaam magaalaa iddoo namni hidhate hin jirrettidha. Dirooniin kan haleele dheengadda. Waan akkasii Tigraay keessa otoo raawwatame kanas nan morman ture. Oromiyaa keessa iddootti namoonni nagaa haala kanaan haleelaman jedhu naa fidime. Adaamaa keessa moo kun ta'ee kan jiru moo Wallagga keessa eessadha kun kan ta'ee jiru. Sadarkaa kanaan ragaa naa fide. Waan saba Amaaraarra ga'u caala ibsi ani kana dura kennaa ture baay'ee isaa hammeenya Oromiyaa keessatti raawwatu irratti dubbachaa ture. Ani saba tokkoof deeggaree miidhama isa kaan baasuuf yeroon hojjedhu hin yaadadhu. Amala sanas hin qabu. Ministeera muummee hidhaarraa akka hiikamtu godhe oolmaarraa qabdaa ka jedhu nama na hin beeknedha. Ani kan hin qabsaa'e inni tokko hidhaa erga na buuseen booda inni kaan hidhaatii haa ba'u ka jedhu sochii isa dhumaa akka ta'uuf miti yookiin isa na hiikuuf abbaa oolmaa ta'ee akkan hafuuf miti. Gaafa na hiike sana sa'aatii 2 dubbanne sodaa koo hundumaa itti meera. Rakkoo uummata Itoophiyaa salphaan hir'isuun ijaan hin danda'amneef akka isaa beela'uu kee agarsiisuuf mana kee kaameraa dhaabiitii akka shiroo nyaattu itti agarsiisii jedheen deema. Sababa lubbuu dabarsuutti jedhamu beeksisedha. Keessumattuu sababa baay'ee qabaa. Sababoonni baay'inaan biyya keenya keessatti kan namoota dhukkuboota baay'ee galaafachaa jiru. Dhukkuba vaayirasii tirootini kan dhufu. Vaayirasiin tirootinis kan akka hepataatiis B, C, D kan jedhamanidha. Baay'inaan adda guddaan isaanii foon isa jiru kan akka otoo inni qorichoota adda addaati kan akka paraasitamoolii keessattuu antibodii produce godhee miidhageessuu miidha kan biraa qorichaa kana qabanni guddaan yeroo baay'inaan kan laallu kan agarru alkoolis laawuncheeru fudhata. Dhibeen kun daran gaafa hammaatu tiruun gaafa miidhamu tiruun namaafaa deebisanii bakka buusuun akka danda'amu isa jechuun maal jechuudha akkamitti danda'ama akka jedhurraa nu himame.
liver transplantation biyya keenyatti baay'inaan akka saddeetti isaa kan immoo carraan namni isaa jechuu xiqqoodha. Liver transplantation kun indikeeshinii maqaa qaba. Kana jira hundaaf hojjetamu yeroo turuun hojii isaa guutuma guuttudha. Yeroo yaalli meedikaalaa hundi hojjetamee fi yeroo guutuma guututti hojiidhaaf yookaan immoo kaansarii tiruudhaaf hojjetama. Akkuma jiru vaayirasii guutaan guutuu yeroo baay'ee vaayirasota kanaan dhufaa kaansarii tiruun kaansarii tiruu kan sadarkaa qaba. Isaaf hojjetama. Yeroo baay'ee liver transplantation kanaaf erginee hin erginu dhukkubsattoota. Ofiin baay'ee jira, ofiin yaala meedikaalaa hin jira. Biyya keenya keessatti akkasuma liver transplantation hojjetamullee xiqqoodha. Har'aan jiru xiqqoodha. Biqiltoonni jiran baay'eedha. Beellama qaba. Namoonni baay'ee waan ta'eef akkuma renal transplantation fakkeenyaaf odeeffannoo qabu naannoo gara 1,000 olitti kan inni waggaa lamatti qaba information kan qabu. Isa argachuudhaaf immoo atleast dhukkubsattoonni waggaa 5 waggaa 6 qabu. Kan liver transplantation immoo kana caalaa bal'aa miti sararaan jiru xiqqaadha. Tiruun maal qaama namaatiif maali addatti specifically faayidaan ishee maal qaama namaa keessa? Tiruun faayidaa baay'ee qaba. Gara faayidaa 500 qaba jedhamee yaadamu. Wantoota baay'ee kan oomishu kan akka xuraawaa baasu, kan akka albuminii, coagulation factor akka dhiigni qaamni keenya akka dhiigni kan jedhu coagulation factor produce gochuu synthetic function wanta jedhamu. Almost qorichoonni qaama keenyatti fudhannu hundi karaa tiruu waan gargaaraniitu gadi baasuu qaama keenyaaf soorama akka bullaa jechuudha.